Bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaaf jaalalaa sinaa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota TV mo'aa kun qophii keessummaa mo'aa torbanitti guyya tokko guyya dilbataa yeroo maraa galgala sa'a 2 haga sa'a 3 simbira dhaqqabudha. Keessummootaanii qabadhee dhiyaadhurraa muuxannoo mudannoo fi seenaa jireenya isaanii waan fuula duratti karoorsaniif yaadan kan irratti nuuf qoodanidha. Isin daawwattootni keenya karaa saatalaayitii keenya akkasuma immoo fuula miidiyaalee hawaasaatiin biyya laaf keessaarraa yaadi isin nuuf qoodan hundumtuu nu jajjabeessaa guddaa ulfaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Arras keessummaa addaa tokko nama isin yeroo baay'ee illee eessa dhaqee eessa jira qophiin isaa akkam ta'e jettaniiti nu gaafattanii keessummaa godhadhee dhiyeessuuf jaalladheetiin jira. Haga dhuma qophii keenyaatti yoo nu waliin turtii kan taasistan ta'e waa hedduudha kan isin nurraatii gumaattanii turtii gaarii isiniin jedha. Hayyee baga nagaan dhuftee waariyoo anaa dhufu siin jedhee jira. Galatooma. Ulfaadhu mee loqoda booranaatiin nagaa fadhu yookaan daawwattooteen gaafadhu. Daawwattooteen yoo iyya babaaroo fafayyaa nageenyi san badhaadha. Anu waariyoo waaqooti arkunoo keessummaa obboleessi Efreem waliin jirra. Turtii armaachi waliin qabaannurraa waan walaa somnu nu hordofa sanii jedhalli nasuma. Galatoomi. Babaaroo jechuun maal jechuudha? Babaaroo jechuun akkuma misaan nagaa baaraa jechuun namni tokko waan baaraa jechuun waan furdaa jechuun gabbaa jechuun gabbinni ammoo waan hedduu ibsa waan hedduu bakka bu'aa yoo sitti tol gabbattaa miti yoo nagaa qabaatte gabba yoo nyaatte yoo fayyaa qabaatte waan hedduu keessa qabu waan ta'eef yoo nagaa qabaatte yoo fayyaa qabaatte yoo nyaatu waan nyaattu qabaatte gabbattaa miti babaaroo jechuun oomcufaan dansaa jirta jechuudha yookaan akkasa namni nagaadha fayyaadha. Attamiyaa ittaaka. Egaa hedduu gatiin loqoda keessan jaalladhuu fi keenya kan hunda keenyaadha. Egaa baga nagaan dhufte irra deebi'ee waariyoon hin faarfata. Hojii hedduu sin hojjeta. Waa hedduudha yaadi kee waan hedduu yaadda namatti tola yeroo si waliin oolanii. Mee nu yaadachiisi keessumaa ijoollummaa kee kaasee waan jiru yeroo kanatti haasofni fixuu dhiisuu dandeenya. Haala guddina kee bu'aa bahii dabarsite waan ijoo nu kaasi. Galatoomii fi waaqina gargaaree maatii akkuma teette warra dhaloota godin Booranaati waaqina gargaara maatii gooftaa beekan keessa dhaladhee abbaan kee waaqa walakee jedhama naannoo Booranaatti warra jalqabu wangel gooftaa kan dhugeeffate keessa nam tokko haati tiyyalleen qabballe waaqo jedhamti obboleen hedduu qaba walti nu garnam 12 agasiiyyuun caalla nama xiqqaatu lubbuu dhabe malee jechuu maatii gooftaa beekisa akkas guddadhe xiqqeennu kiyya jalqabee man keessatti dubbii waaqa nu barsiisanii waan waaqi fedhuuf waan waaqi hin fedhin jedhanii kunuunsanii nu guddisanii achi ammoo gara gurmuu faarfattoota yookaan kwaayerii takkanaan dhufne achiin man keenya keessa na qofaa miti baay'ee hedduun keenya hin faarfanna nama hedduun faarfannoo fi qaba maatii gooftaa keessa akkasumaan guddadhee akkuma ilma baadiyyaa kamiyyuu jalqabdee maatii ergattaa achi ilmoolee re'ee tissitaa achi re'ee tissitaa achi yabbii tissitaa achi oobruu eeddaa achi loon tissita sadarkaa kan kee baata horiin attisitu kun cuftinu akkuma horiin kun wal caaluun itti gaafatamummaan isaalleen wal caala deema akkanumaan nu guddisanii aadaallee waan amantaallee walum bir qabanii guddisanii nu barsiisanii akkanaanii maatii tan keessaa guddadhee barnoota keessa sadarkaa tokko haga jaaman barumsa diqichaa baradhee 8-7 jalqabee meeg lafedhanaan adirree achi baradhee 9-10 mooyyalee baradhee achi pilaasirii ammoo TVT animal saayinsiin allaagee lafedhan wati beettin beeku kan qonnaa baradhee qonna saayinsii beelada yookaan animal saayinsiin diplooma kiyya allaagee baradhee Theology fi degree mulli distarii baradhee mastersi kiyammoo business administration ini new global vision baradhee ammoo mastersi biraatii PhD itti fufadhee kadhannaaf qophiirra jira. Kan fakkaataa jireenyi egaa ammoo hawaldhaansoo bu'aa bayeette jireenyi bu'aa bayeen ammallee itti fufa gooftaan dhufuu waan ta'eef asaameen dhumu olum haa gaduun bu'aa akkanum ka'ee dhufne waan keessa gulan haasaa keessatti walii galchuun malee jireenyi olumaaf gadi. baadiyyaaf magaalallee akkuma iddoo jijjiirattu rakkinnillee wal jijjiira gargaarsi gooftaallee wal jijjiira akkanuma galatisa
arda geenne jechuudha. Guddaa galatoomii egaa inkaasna gidduutti akkuma ati jette garuu guutummaa guutuutti barnoota kee barataa hojiis hojjetaa sadarkaa barnootaa keessa jijjiiraa deemuun akkuma jirutti ta'ee faarfannaa fati akkamitti walitti cittanii haftanii yeroo isaa yaadatta? Faarfannaa akkuma siin jedhee abbaan kiyyallee ni faarfata. Obboleeyyan tiyyallee cuftee namni faarfata. Akkuma maatiittu kennaan kun hin jira. Maatiin ta'een kennaa faarfannaa kan hin qabna. Anammoo aguuf beeku kan faarfadhu fargee xiqqeennu mallee nun faarfadha. Achi ammoo albeemii eegi baasuu jalqabe bara 2000 jalqabe tajaajila faarfannaa kan harkumaa qaba. Bara 2000 akka Itoophiyaatti jecha. Waggaa 15 dabarte akkanuma faarsuu jira. Waaqni gargaaru jechuudha. Cinneetuun waltabne faaruu mala danda'e jiraadhaan guddoo faarsuu jaalladha. Waaqa kan guddoo faaruu naga danda'u ulfinni isa waan nagaa faarumaan baafachuu. Tegama faarfachuu jira akkanumaan cinna wal tabne egaa gammada jaaladheetuun faarsa. Kennaasaa akkuma maatii qabna. Akka maatiin ta'e nama hedduun hin faarfata. Nama ilaalaa guddatte abbaa kee jechuudha moo nama biraa fakkeenya sii ta'etu jira? Guddoollee namni tajaajila keessatti influensii godhinuun jiraata. Nuti qeenna jalqabne faaruu abbaa keenyaan laa ta'u obboleeyyan tiyyaan laa ta'u abboon afaarsu malee albeemii CD baafatee maal waan akkana hin qabu. Ammoo maatii keessa faarfannaan akkuma lolaa dhangala'ee jiraata akkuma jiru ta'e nami ammoo diqqeenna jalqabne nu dhagaa guddannee afaan Oromootiin barsuun namni faaruu akka malee faaruun akkama baay'atan gaaf nuti xiqqoo sun guddoo hin jiru. Barsuun ka jiru Alamaayyoo Gabar Masqal faarfata jedhamu nama dhalata Gujii tokko jira. Isaa si haasete baasa. Haasete tokko beektaa dure biiriin akkan godhanii yoo inni si dabre keessa fuutee biiriin xiqqoo goote. Dhalootee amma hin beeku baa moo nu dhaloota durii damre. Ansirriitti mana faarfannaa Iyyoobiin bitadhaan ture. Bakka Iyyoobii adda ta'a inni lakkee akaakayyuu kennu waan ta'eef inni warra suni artiin durattuu jira. Barsuun Alamaayyoo Gabar Masqaliitti faaruu kaasete kanaan baasa. Nu ammoo warri mishineerii kun hojja gara Boorana Wongela dhufanii maatii teennaa walta akka malee dhufeenya qaban. Yoo dhufan kaan teephii nuu kennan teephii beekta dhakaa nyaanne soolariidha. Waan biraan feetu amma soolarii dhibiillee fayyadamtu harkumaan cochoofta. Harkisi dadhabnaan hin dhaabata. Akkuma baaburaa jechuudha. Akkuma baabura ture kaan jechuudha bakka. Giriinii kan tuxxeennaan faarfannaa reeddi tuxxeennaa rikoordingii yeloon ammoo foorwaardii. Biluun isaa ammoo duuba deebi akkana akka hin beekaa gammata kenna jira. War Noorweejiyaan mishineerii nuu fida. Kanaan kaasetti kaan faarfannaa kana faaruun gaasha Alamaayyoo Gabar Masqal namidha. Faaruun isa xiqqeena dhagaa guddanne akka malee gara tajaajila faarfannaa kana dhiibba guddaa nurraa goote. Jira ammanni. Alamaayyoo Gabar Masqal jireenyu moo as filfinnumtaan jiraata. Guddoo walitti dhiyaannallee guddoo wal jaalannallee. Wal dhaqqabnam kun nullee ijoollee isaa jala ol dhufnee waltajjii kun waaqa waliin nuu kennee tajaajiluu jirra. Carruun kana hangaash Alamaayyoo Gabar Masqal nama akka wayii jaaladhuuf akka malee jireenya keessa fuula guddoo qabuuf faaruunsa guddoo fakkeenya naa taate jechuudha. Tokko nu yaadatta faarfachuu dandeessa. Faaruun gaasha Alamaayyoo kumaa kun kiinite atuun beeta bare harka lama boogalanneesee ga'u kanfaa. Akka qilxaa guddichaa nurra banqaqee amtuu addooftuu duuchee ilaanu da'ee waaqa guddaa guddisu eentu jaalata ulfinna isaatii jigee dura jilbeeffata ulfinna isaatii jigee dura jilbeeffata mootummaa waaqa addee jiddee ol kaatee kunoo biyya cufaatte. Maqaan isaa ulfaate gooftaan iyyeessa nannan faaruu hedduu faaruu isaan dhaabatte jette keessan baatu Alamaayyoo. Namatti tola tarii warra 90mootaa fi yeroo ati kaate hedduun keessan 2000 waan ta'eef umurii keessan giddu galeessarra warra jiran keessaa warra riyaa kennamoo kan hundura. Kan 2000 keessa 96 wal faana warra kaatan keessaa kanatti hedduu itti mo'amte immoo kan eenyudha? Warra afaan Oromootiin faarfatan? Annameen inni walumaan ammallee faarfachuu jirra. Awwaa waaqii akkas waltuun dheefillee beeku jireenyi keenyallee guddaa walitti hidhata. Daawwit boruu faaruu isaa tokkollee bira dabruu hin danda'u. Isaan akkasuma jaalladha. Harukaa inni illee hin beeka.
inni illee akkasuma jaalata dhugaa deebi of maal akka ta'an beeku waaqaa waltu nu illee onnee waliin nu kennillee nama akka malee daawwiti boruu faarfata ani akka malee jireen kee keessa umrii illee walti dhiyaannaa tajaajila illee walti dhiyaannaa jireenya illee walti dhiyaannaa jireenya walti dhiyaannu qofa don ta'ini nama dhukkubsee faarfatu beektan ittuma jedhee faarfata deebi daawwiti boruu guddoo jaaladha. Warra waliin faarfannu keessa jechuun nam cufunum jaaladha nama hedduu ani beeku keessi kennu guddoo faaruu qofaan adoo hin taane jireenya illee walitti dhufne argee fi guddoo jaaladha deebi. Galatoomii Waariyoo koo egaa si waliin haasa'uun namatti tola. Tarii yeroo kaameraan duuba wajjin waan tokko dubbannu ejjennoon ati jireenya irratti qabdu hubannaan ati gama sanaatiin qabdu adda natti ta'e waan mul'ateef bu'aa bahii dabarsite kan jedhu sila kanaaf hin tuquu yaale sun maalirraa dhufe hubannaan waan sanaa keessumaa itti fayyadama yeroo kee kireetiivitiin kee waan garaagaraa yaaduun kee yeroo tokkotti namoota kaaniif an waan sirraa baradhe waan qabuuf yeroo gabaabaa keessatti sun akkamitti dhufuu danda'e? Sun akka itti dhufu an jireen kee keessatti waan tokko dhugeeffadha. Waaqii hafuura qulqulluu nuu kenne onnee qofaa miti harkallee biraan nuu kenne harka qofaa miti sammuu mataallee nuu kenne kan cuuf kattiin garreelallee nuu kenne kun mul'ata. Adeemni ammoo ittiin hojjetan miilallee nuu kenne. Warri kun cuuf hojii hojjechuu qabedha mala. Gaafa maastersii eebbifame barruu kiyya irratti namni hedduun argee guddoo irraa eebbifame ittiin gammadellee in dubbifnallee shubbifnallee jedhee barreeffadhee ture dhuguma. Maani tajaajili karaa tokko qofaatti hin amanu gar cufa socho'uu qabna. Jireenya yoo gari waan an argu namni biraa arguu baate dirqama namni cufti waan sun hubatu eeguu qabedhee namanu itti hojjetti galee laala. Gaafa Finfinnee galee namni hedduun eeyyaa maaliin jiraata eeyyaa Finfinnee namu fi dhufeeyyuu Finfinnee sun nun arginitti akka Finfinnee jiraachuun hin danda'amne amanee si amansiisa. Ani ilaalcha kan caccabsu fedha jechuun kaasika jiru kullee namumaa miti jedhee itti amana. Akkamiin namni sun jiraate an akkamiin dadhabaa waan jedhallee itti amana. Lammaffaa mataan keen kun yoo ittiin herrenne waan hedduu burqisiisa. Baay'isuu eefi birriini baankii miti sammuu namaatiif qilleensa kee jira. Sii galtee kan akkamiin fida waan jedhaa yoo hojii galtu yoo mata kan duqqum yaadu teettee yaadu qof gaafata. Jireenyi jiraanna keessatti tajaajila akkum jiruu ta'ee jireenyi kennamuu hin jira. Sii galtee namni hedduu waltajjii irraa yoo faarfannu ibiddi buumna yoo manaa gallammoo chaalenjii manaan nu eegata. Tokko ibiddi bu'ee faarfattee gumiin eebbifamtee yoo ati manaa galtu kiraa manaa arrasin jedhani kiraa manaa ammoo maqaa yeessootiin jetteen kaffaltu kiisii fuute maqaa yeessootiin hafuuri kiraa manaa jettee sirraa cabu kan birriin cabsita birri tan eessa fidaa yoo jettu birriin miraakil mani jedhame gubbaaroo kaduriyyeen namaan sobdu kanaan kan dhugeeffadhu an hojjetanii fiduutti amana. An al tokko in baradhaa in faarfadhaa tajaajilallee in tajaajila ministeera illee hundeessoo joongalallee in hojjedhaa hojiillee in hojjedha walti seeting isa hojjedha. Kanaan dur gaaf tajaajila kana yaadu akkamiin kan fiduu danda'a jedhee itti yaade. Wanni sadi bilisummaa irraa barbaada arge tokko. Financially of danda'uu qaba. At least of birda dhibbi gargaaruullee dadhabe. At least of danda'uu qaba. Maatii danda'uu qaba jedhee of amansiisa. Financial freedom jedhee. Lammaffaa spiritual freedom gooftaan bilis nu baasee bilis ba'uu qofaa miti faarfannaa yoo nuti dhangalaase ofii tajaajilamne uummata illee tajaajiluu jirra. Sadaffaan time freedom qabeetta hoogganaan saatii kan seen saatii kan bahe naan hin jenne of danda'e of ajajee maal hojjechuu danda'a waan jedhaa. Fiduu qaba jedhee laf keeyyadhe. Gaaf kan laf keeyyadhu hojjedduu gaafata. Waan am calleette in hawwiteef qofi waan ati fidduu miti. Herreguu gaafata yaaduu gaafata. Waan kan fiduuf waan ati dhiisuu qabduu jira. Kumaani jireenya
afaan diraa kanaan haasofne muudii nammoo muudii asa naannoo boolee kan deemte maakiyaato dhudhuddee maal jettee silkii wayii gurgurdoo sa'aatii wayii qaqqabattee mataa filattee xiqqoo farrasdee hayi maaniin kun muudii. Muudii ijoolleen jaalawwan xiyyaa daawwatu baruu faan hin beekan jecha kun kiyyaa muudii jireenyi jireenya. Si galtee? Muudii kaafee deemtee qabatta jireenya nammoo manaaf fuulkee wal dhufta. Galgala galtee itti galta. Kan dandeettee shawwaddu. Baqatan hin jiru. Kan garitti baqatan jiru galgal gartee waliin bultaa guyyaatti nyaachuu qabdaa dhuguu qabdaa uffachuu qabdaa jireenya kun fuulaatti kun qabsoo fedhama. Kan jijjiiruu fi waan muudii qabatan waan kaafeer maran waan faashinii hordofan kana aga akka dansa kan wiin goote dabsattuutti diqoo kun laftaa'uu qaba. Ha jedhu ni murteeffadhee galii dhaabbata qabaachuu qaba jedhee of amansiise. Jireenya kiyyaatti hojjechuu jalqabe. Gaaf jalqabe maali? Haumsi biizinesii galuuf namni hedduun nuun kun hedduun jireenya keenya galii of dandeettu. Galii hojii tajaajila kiyyaala irraa dhiibbaa hin uumne maaliin galii dhaabbata uumachuu danda'a jedhee herrege. Kan herregee nama maal yaade biizinesii yeroo baay'ee riskii guddoo hin qabne biizinesii mana kireessan kana. Man ijaartee kireessita. Konkolaataa miti deemee namni rukutu gariin galuu namni ijjeesu inshuraansii galuun barbaachisu bisaan hin obaaftu al tokko jaarraan ijaartee kiraasa ta'e tara nyaatta. Kan yaadee kan ammoo maaniin man jaaraa yoo dhuwamu namni hedduu rakkinni inni beektaa mooralii isa dhowwuun beektaa. Fooqii kana kan laalee qarshii itti fixe tootaalii sitti hima. Qarshii kan bari gaaf jalqabman kan jalqabu namichi kun hin qabu. Galtee gaaf inni fixe irraa bahu yoo inni sitti moriin kan guddaa. Amma kan argite sodaatu miliyoon meeqaan fixe miliyoon 300 miliyoon 300 qabu. Miliyoon 300 sun baras garuu yaa argatte umrii kee keessatti atu lakkoofte atu kana misi affeeritti dabalte inum baafta garuu mee jala qabu an jalqabe dhugeeffachaa waaqayyoon hin fixa jedhee lafa fudhadhe yaaballootti. Haaree 400 lafa yaaballoo godina Booranaa lafa keessa jiraachaa turetti haaree 400 haruma seeraatiin dhaqee fudhadhe. Man maaniin ijaaraa yoo dheeraatu ogeessuun mari'achiisu kuma gana qabaattee naan jira humsuun hin qabu. Humsuun al tokko hin qabu malee yoo huufadhe nu moradha. Yoo huufadhe kana maal murteesse baankii yoo kaa'ee gatiin bituu umni vaaliyuun birrii gad bu'aa deema vaaliyuun mi'aa meeshaa ammoo ol ka'aa deema waan ta'eef birrii meeshaa galchee kuusuu kuufachuu maaliif guyyum tokkoon ka'ee man ijaaraa huufadhe yoo jedhee herrege tajaajil deeme fakkeenya yoo waldaa tokko tajaajilee tiraanspoortii wayii waldaan sii kenniti kum kudha yoo naa kennani kira mana keessa baasee kum tokko adhaman kiyyaatti ergee harraafe qorqorroo kan bitee gaaddina kibbir keeyyadhe bira gala. Gaaf haalleen deeman tajaajilaa yoo kum kudhan kum shan naa kennanii akkira mana keessa baasee adhaman kiyyaatti waan mana hidhee tikkeetti haraan galu keessa kutadhee harraafe qorqorroo bitee lafaa. Gaaf haanii muk bitee lafaa gaaf haanii mismaar bitee lafaa utum jedhu qorqorroo tuulame. Ogeesse mari'achiisee lafa kan irratti mana gana jaaruu fi qorqorroo meeqa na barbaachisaa agana waan jedhu qorqorroon bira iyyuu dabreera guute. Okay mismaarii agamiin na barbaachisa aganaas barbaachisa. Mismaar dhugas hin jedha qunxa tokko jaaramee raafee naa qaba. Ambikoo calluma jedhee bita kiiloo 5 jedhee bita kiiloo 4 jedhee bita lafuma kaa. Gaaf haanii manichi jaaruu fi harka qof kaffalee deemee mankaan jaaradhe sarviisii. Jaalluwwan xiyyiin beekan daawwit baruufaan deemanii qaamalleen arganii jiran ijoolleen walitti dhiyeenni qaba. Gaafas man ijaaruuf gaaf qophisuun gootu akka biyyaa sa'aatii babbareedaa faashinii hordofuu dhabuu dandeetta. Otum jedhu manichi ijaarame kireessuu jalqabe yaaballoo irratti. Dirqam finfinne waan jiraadhu finfinne irratti miti fuula dandeettuu jalqabda. Gaafa kireessuu jalqabu gaafa koronaan kun dhufee lafti raafamtee waldaan cufamtee konfiraansii namni konfiraansuun deemtee tajaajilta konfiraansiin hin dhaabate. Anaatu konfiraansiin hin dhaabatin suniin dur kanaan dur gaafa yeroo jijjiiramaan dura akka lafti qawxii taatee waraanni lafaa baafate jijjiiramni kun dhufuuf ciniinsuun tursunti yoo yaadatte ta'e konfiraansii hedduu waldaan hedduun haal nageenya irra ka'ee sagantaan hin dhaabate konfiraansii hedduu taqame. Yeroo sun tajaajila hedduutti rakkoo eeggale warri konfiraansii tajaajiluun bulu.
anini maaliif kan ofirraatti ofirraan fannaa hoota waan kennaa waan yoo konfiraansiin jirullee nu fayyadu yoo konfiraansiin hin jirrellee of hin dandeenyu waan kiyyuu hundeeffachuu qaba jedhee durumaan itti herrege jechuudha. Yoo haalli nageenya dheebuu cufin dawwala waldaan hello faarfataa ebaluudha konfiraansii kanaan dur qaban kaan kunoo haal nageenya irraa kaka'e yeroon beekamneef duraatti isineerra siin jedha kulleen biloo yeroon beekamneef duraatti isineerra konfiraansiin duraatti hiiqe bade siif jireenyi ammoo gara duraatti ittuun qabdu wal tafta kana kamii wingoona jedhe hoota kanirraa baranna jedhe ijoollee walitti dhiyaannullee goggorse hoota hara ittiin of dandeenyu galii keenya of ijaaru ikoonoomii ta'een ijaaru afuur qofaa miti ikoonoomii of ijaaru waan jedha tiyaannee namni sun irraan baratiin tajaajila baay'ee rakkoo eegale gaafas warri lakkisaa kunoo haal nageenya tokkichi lafti jeeqamtuun akka tajaajila keenya affekte ta'a argitanii waan kan keessa baane hoota waan keenya uumanna waan jedhaatiin namni hedduun na dhageenye gaafas illee adoo afaan boolee kan muudii qabannu jireenya wal jal dabarre adoo kun jedhu koronaan dhufee konfiraansii miti waldaan hin jiru jedhame waldaan hin jiru jedhanii meebaan hin jiru maaniin hin jiru ceerchiin hin jiru cufamee namuu manaa dacha'e siif jireen qofa wal tafa. Kasi dhibu ulfinni waaqayyootiif dhugeessa waan dhugeessu kana dhuga baatee jettanii iyyusan. Dhuga ba'umsa. Ulfinni waaqayyootii fi akka namni hedduu irraa baratuuf waan kan dhugeessa. Gaaf koronaan biyyi cufsun atu gaaf lafti nagaa man sun ijaarrachuu baadhe. Angaafas man taa'ee kira mana nyaadha. Sigalee so gaafas rakkoo eeggalee dhabe sila. Maatii qabdaa. Maatii qabdaa maatiin kee garaa qabdi maatiin warrillee nakwan kee garaa qabaa in nyaata in dhugaa in uffata. Angaafas kira mana sun fataa jedhe taa'ee kiraan kee jijjiiraan naa dhufa nyaachaa ture. Eegisuun ammoo gooftaan na gargaaree sullee waan jedhe maani jedhe akkuma godhe finfinnee kanaa tardha waaqni na gargaaree mankiyyaa gala konkolaataa dullachallee ta'u hiyyumaan deema. Kan godhuuf qabsoo gaafata of kenniiti gaafata waan ataarsa goot tokko jiraachuu gaafata. Akka hiriyyootti iyyata jettee akkas qilleensira barrisuun qilleensirraa si hambisa deebite jireenya kee ofirratti hojjechuun jireenya keetiif barbaachisaa waan ta'eef haa jedhu itti yaadaa dhufe. Barnootallee kanumaan wal faana oofa ture. Yoo teoloojiillee baradhu tajaajilii kana asiin jireenyi kee kana asiin barnooti kana garuu ciniinnadhe guyyaa waan kee hojjettee halkan barnoot kiyyi dubbisaa wiikendiin gaammoo tajaajil deema waltajjii irra hojjabu halkan assignment hojjechaa bulaan. So jireenyi qabsu akkas akka xiqqa tokkoof gati baafta. Gaaf keessa baat kaan ammoo sammuun kees misoomee jira hafuurri kees gabbatee jira ikoonomiin kee ijaaramee jira wanti si qaban jiru jechuudha. Namni hedduun beektaa warri qarshii qabullee sadarkuun qarshii isaaniitiin siyaasa ofsiisu. Eenyulleen akkasuma jalaa silaaluun qabu sammuu nuu kenneera waaqayyoon gizee nuu kennee jira bar nuu kennee jira dandeettii nuu kennee jira yeroo nuu kennee jira waan facaaf itti hojjechuu kan dandeenyu yeroo kan dabarsuu hin qabnu waan tajaajila keenyarraa dhiibbaa adda hin uumne taayimii keenya iskeejuulii keenya arreenji godhannee jireenya keenya nuuf danda'uu qabnu waan jedhuun akkasitti reenkiyyaa nuuf jaala ture. Fuulduraafillee waan hedduu yaadamuu jira. Isa immoo jireenyaan hojjettee birgeettee dabartee haasoftu bareedan immoo. Bareedas karoora kee duraas hin kaasna booda rakkoon qabu. Egaa waa hunda himuu dhiisuu dandeessa. Namatti tola. Maal jedhu garuu hiriyoonni kee haasaa akkas akkasii yeroo itti haasoftu keessumaa jechi silaa naa ta'eera waa'een muudii suni. Maal jettee jechatti? Muudii jireenya. Mudiin mudiidha jireenya. Jireenyaaf jireenyi walitti baata. Walitti baata. Amma boolee kan deemte maakiyaatoo juusi nama waliin dudde kootti konkolaataa eessa asuma manii asuma jettee yoo namichi makiinaa kaafatee dabruu danda'a taaksii kee yaabbattee tokko namni hedduun beektaa yoo ta'u waltajjii irraa si beeku waan ati makiinaa babbareedaaf manguddaa qabdu si godha tochee yaada. Yoon akkasillee sisee hin qabullee ta'u waan atiin ettuufillee hin jirtu akkasii maal ettanumaan baatee dabruu dandeetta. Jireenyi garuu eessallee shawwatuu hin dandeettu. Lafti bakka hin qabdu waan ta'eef kan dabsachuu qabda. Si galtee? Kanumaaf bari amma namni hedduun faarfataaf tajaajila hedduu waan afaan isaa hidhamee dhugaa dubbachuu dadhabuuf hin beektaa? Kun hin jiru warri kun qabu yaati dhugaa dubbattee nama hedduutti isaa horrofa. Kan hedduu duddi si gala. Yoo kun hin jirre ammoo akkamiin jiraata? Afaanuu mimmi'eeffattee waan waaqin jedhinillee waaqayyoon jedhe jeera jettee waan hin arginillee argeera jettee haa argitellee hin argine jettee sobaa akka nam galche hannaa akka nam galche
kan dhaba. Kan dhaba sun immoo jechuu dhiisuu keenyarra. Kan jechuun dhiisuma dhugaa kan fuuldur dhaabbachuuf jireenya kan keetii wal qabdee wal'aansoo wal qabdee moote waaqayyo namuu nu gargaara. Maal hojii gallaan harki kun warra waaqa beekuu dhiise warra waaqa hin beekneetu harki hojjetu kan eebbifame. Kun pirinsipilii waaqayyooti. Hojjechuu immoo qabna. Hojii kam hojjannaa hojii sitti filata. Hojii tajaajila kan keerraa dhiibbaan finna. Dirqamsuu itti bantee kee taa'uu hin qabdu bara. Jaarraa 21 bakka jira. Hojiin qilleensa irratti hojjetamu jira. Magaalaa kan keessa amma warri dallaala jedhamee dallaalaan amma hojii duriyyee fakkaataa miti. Never. Barnoota baay'ee illee hin gaafatu. Abbaan fooqii kana man kan hin gurguru jettee namaatti immoo digirii gaafata. Odeeffannoo kennitee dhaga'uu gaafata. Bakka dhaga'uu gaafata. Abbaan gurgurta. Namichi kun Efreem namichi kun man kan hin gurguradhaa jedhee sitti hima. As yoo bitachuu karoora qabaattiin bitatta. 2% fudhadhee sirra deema. Miliyoon tokko yoo gurgurame 200,000 fudhadhee mani kun hin gurguramaa siin jedhe. Digiriin hin gaafatu. Foormii qacarii hin guuchisu. Yeroo tajaajila kiyya nyaatu. Keessa guutuudha. Hojiin guutuudha. Guutuu nutti hojjennu sammuu nutti ittiin galin malee. Kanaaf tajaajilaan faayinaanshiyaali bilis hin bahin garba ta'ee hafa hedduu dhuga dubbachuu dadhabdee afaa waan ta'eef uf jaaruu qabna. Waaqayyoon nu gargaaretti waan bira gurguddaa durummaa dhibii miti bar. Man kee qabaattee jireenya kan keef maatii kan keessa kiiroo godhuu dandeette. Kan godhuuf ammoo kun kadhanna qofaan hin ta'u. Hin kadhatta haati ammoo cochoota hojjetta. Kun tasgabbaa'ee jennaan inni ala guddoo siin miidhu. Seexanillee hedduu gaa'elii nama hedduu kadiigatu yoo horiin badu hin nyaltaa namni wal maalidha. Waan hedduu affeekti godha baay'isoo. Waan hedduu miidha. Gar hundaan. Phaawuloolleen beektaa kan jedhetti mootii hoosiin. Guddinni kan kee karaa cufaanu haa ta'u. Karaa cufachuun tajaajila waltajjii qofaa miti. Achillee deemu faarfadhu. Asillee yoo gara manaallee deebitu kulleen guddachuu. Akkas ta'uu qabeedha yaada. Agama kammoo haasaan akka namaa gala hin beeku. Namaa gala sirriittan gatiin dhagaaruu fi. Yoo dhageette Oromoon cufin dhagaa. Namatti tola waariyoo koo egaa boodarras gorsa jabduu nuu kaas ta'ee namdadha. Anillee waan hin sirraa jaalladhe keessummaa koo akkasii godhuuf na kakaaseyyuu ejjennooti kallattii kanarratti qabdu keessaa isa tokko waan ta'eef albeemaa gam hojjette. Albeemii anatu albeemii tokko jedheen hojjetini. Mucaa obboleettiin Tijjidee tokko jira Paaster Boruu jedhama. Amma biyya Noorwee jiraata. Is waliin lamtaanii albeemii lama hojjetan. Albeema lama. Albeema lama wal faana faaruu wal qixxee faaruu shan walitti baafne. Gaafas qarshiin hin jirtu ture. Qarshiin illee walitti baafne faaruu illee walitti baafne. Waan guddaadha mitiira yeroo sana. Gaafas albeemiin tokko birri 5,000. Faarfannaa 10,000 shagoote 5,000 wuddiin doo. Am tiraakiin tokkottiin 15,000 10,000 tiraakiin tokko gaafas albeemii guutuu jettee 5,000 sun ammoo gaafas birri akka amma kan gatii hin dhabne gaafas lamtaanee albeemii lama hojjanne inni walitti deebisan albeemii tokko hin ta'a sun malee kiyyammoo albeemii 4 hojjadhe gooftaan na gargaara albeemii 4 qaba tokko ammoo kiliippiin keessa albeemii tokko guutuu hojjadhe jira singilee ammoo agaa lama hojjadhe jira. Kollekshinii biraa keessa jiru malee kan fakkaata albeemii guutuu 4 albeemii VCD tokkoo fi singilii ammoo viidiyoo kiliippii 2. Lama taatanis albeemii lama. Lama taatanii albeemii jechuudha walumatti. Walti gara jaa'olii deema. Haa kollekshinii keessa jiru waa jiru joltara. Hojii guddaa hojjetteetta addunyaa faarfannaa keessatti waan salphaa jedhamee ilaalamu. Gooftaan nu gargaara. Ammallee hojjetaa hartaa yaada hartaa. Amma inteetu faaruu baay'ee waaqii tokko siree kennaani akka bisaan burqus keessa burqiti beekta. Yeroo waaqa eeddee faarfaa gadhiisuu malee inum to'aa oolla guyyaa fuudhaatuma oolla amma gad dhiisuuf waaqa nu gargaare tokkoon jalqabuu jirrame guyyaa waaqaa gadhiifama malee wanti jalqaqqabame hin jirti. Jalqabamee jira. Jalqabame. Garuu duratti singiliin gadhiifamu jira. Albeemillee ittumaanee dhufa. Hojiin isa jalqabamee jira. Garuu jalqabame jechuun waggaa tokko fudhachuu danda'a, 2 fudhachuu danda'a, 3 fudhachuu danda'a. Hin beeknu amma albeemii dabaltuun uummatillee
akkuma turaa bilchaachaa deemtu waan bilchaata sirra eega. Sun ammoo yeroo fedhaa, qophii fedhaa, kadhachaa fedhaa, herreguu fedhaa, taanii akka dansa xiinxaluu fedhaa. Muuziqaalleen akka duriitiin itti amma wanni cuftii guddachaa deemtu waan ta'eef waan bareeddu tokko jechuuf yeroo fedha. Kanaaf Waaqni nu gargaaru waan dansa tokko qabannee uummata kennaa. Yoo Waaqayyoon jedhe nu eeyyame umrii nu kenne gumii Waaqa waan tokko biraan ga'uuf qophii. Guddaa galatoomii kan jaalatte meeshaa nu jedhiiti gidduutti nu immoo viidiyoo isaa gadhiisna haasaa duwwaa nutti gootan akka nuun hin jenne. Akkasi badhaasoon nu baase kanaan ije. Nagaa nuu kennite nagaa biyyate lafa hin qabne nagaa sun kee jirraatu waan darreef mama hin qabne namumaayyuu hin qabne faarsee fiigee qiliixama maqaa Yeesoo yaamnaan cufiidhaan sirra hiikama nageenni akkanaa gardhibiin jiru Yeesoo malee agamtu warra bate Yeesoon dhufe ollaa arrare. Kanu baase wangela, wangela, wangela. Kanu ihe wangela, wangela, wangela. Ejireni wangela, wangela. Naganu kennite nagaa biyyate lafa hin qabne nagaa sun kee jirraatu waan darreef mama hin qabne namumaayyuu hin qabne faarsee fiigee qiliixama maqaa Yeesoo yaamnaan cufiidhaan sirra hiikama nageenni akkanaa gardhibiin jiru Yeesoo malee agamtu warra bate Yeesoon dhufe ollaa arrare. Kanu baase wangela, wangela, wangela. Kanu ihe wangela, wangela, wangela. Jireni wangela, wangela, wangela. Kanu baase wangela, wangela, wangela. Kanu ihe wangela, wangela. Ni wangela, wangela, wangela. Bawoonu rafute takargatnu qabde lasirra boqotte lubbuun garda dhabde mama darreen qabdu gubbaalle man qabna. Atu faarsaa olleen akkam dadhabna bawoonu rafute takargatnu qabde yasirra boqotte lubbuun garda dhabde mamaaf darreen qabdu gubbaalle man qabna atu faarsaa bulleen akkam dadhabna yee Waaqat guddanu jaalatte ufitti nu anfatte gurmuun nu baadhatte ufumaan nu qabaadhatte. Kat guddanu jaalatte ufitti nu anfatte gurmuun nu baadhatte ufumaan nu qabaadhatte. Kat
Gooftaa banagaa nageenni keennasi nageenni keennasi Acuufaayyoo hangafaa nageenni keennasi nageenni keennasi Gorsa gorsi dansaa nageenni keennasi nageenni keennasi Sitti gubbaan nu galchaa nageenni keennasi nageenni keennasi Ulfinni nu jibbaatte nageenni keennasi nageenni keennasi Albuute diqqaatte nageenni keennasi nageenni keennasi Hadha nu dhageette nageenni keennasi nageenni keennasi Yaamnaan uwwaatte nageenni keennasi nageenni keennasi nageenni keennasi nageenni keennasi nageenni keennasi nageenni keennasi Bisaan jireenya hadunnaan namin dheebonne Buddeeni jireenya hanyaannaan namin beelomne Hagubbaa dhufee tokkochiisu yeesso callaa Nu warreessaa dhugeeffate cuuf gubbaa gallaa Bisaan jireenya hadunnaan namin dheebonne Buddeeni jireenya hanyaannaan namin beelomne Hagubbaa dhufee tokkochiisu yeesso callaa Nu warreessaa dhugeeffate cuuf gubbaa gallaa Yee waaqatu guddoo nu jaalatte Ufitti nu aanfatte Gurmuun nu baadhatte Ufumaa nu qabaadhatte Waaqatu guddoo nu jaalatte Ufitti nu aanfatte Gurmuun nu baadhatte Ufumaa nu qabaadhatte Waaqatu guddoo nu jaalatte Ufitti nu aanfatte Gurmuun nu baadhatte Ufumaa nu qabaadhatte Waaqatu guddoo nu jaalatte Ufitti nu aanfatte Gurmuun nu baadhatte Ufumaa nu qabaadhatte Gooftaa banagaa nageenni keennasi nageenni keennasi Acuufaayyoo hangafaa nageenni keennasi nageenni keennasi Gorsa gorsi dansaa nageenni keennasi nageenni keennasi Sitti gubbaan nu galchaa nageenni keennasi nageenni keennasi Ulfinni nu jibbaatte nageenni keennasi nageenni keennasi Albuute diqqaatte nageenni keennasi nageenni keennasi Hadha nu dhageette nageenni keennasi nageenni keennasi Yaamnaan uwwaatte nageenni keennasi nageenni keennasi nageenni keennasi nageenni keennasi nageenni keennasi nageenni keennasi Nagaa nu kennite nagaa biyyatti lafa hin qabne Nagaa sun kee jiraatu waan darreef mama hin qabne Namumaayyuu hin qabne faarsa fi gagiliixama Maqaa Yeesoo yaamnaan cufiidhaan sirraa hiikama Nageenni akkana gardhibiin jiru Yeesoo malee Hagamtu warra badee Yeesoon dhufe wallaarrare Kanu baase wangeela 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 Kanu hiike wangeela 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 Jireenni wangeela 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 Kanu baase wangeela 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 Kanu hiike wangeela 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 Jireenni wangeela 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 Kanu baastu kanamtu keessa wangeela wangeela Karaan gubbaan dhagaa Yeesoo qofa dhagaa wangeela wangeela Dukkaan barbara jala gar jireen barbaraa kootu wangeela wangeela Anu baase wangeela wangeela Ameen ameen koota gar wangeela namichu erga ittiin dabarre erga yaamicha wangela ergaan kun erga dureessillee hiyyeessillee habaratillee kan baratinillee ilmi nama cufaa barbaachiftu waan ta'eef yoomillee habarii ittiin dabarre waan jireenyi barbara
waan wayaallee faarfannee waan jireen fayyaallee faarfannee cufti wanni ittiin dabarre hin jirtu. Garuu waan gubbaa waan wangeelaa waan Kiristoo jettu Kiristoo yoomillee ittiin dabru barii ittiin dabru. Kanaaf yaamichi wangeelaa kana faarfannaa kana uumaa qaafeerree akkasii. Achitti deemtee hojjettee kiliippii isaa Booranatti namti gatii guddaa sin baasisne. Guddoo horii guddaa baasne horii sun caala immoo rispoonsii yookaan fiidbaak uummata keenyarra akka uummatii itti eebbifame namni afaan kan hin dhageenye illee hedduun dhageeffata guddootti eebbifamu. Hayyoo laaltu horii itti baafte kaan hin tuffatta horiin lakki etta. Horii guddaatti itti ba'ee sun keessaa nama akka malee na gargaartu akkasumaan galateeffadhu. Obboleessi tokko jira Guyyoo Carfii jedhama. Namni sun kiliippii kan keessatti akkasiin hojjetamtu. Faarfannaa kun tuqeennaan naa bilbilee ani ispoonsersi godha faaruu kan hojjechuu qabdaa naan jedhe. Namni kun nama uummata kan cufaa abba galataatii miti re. Akka ergaan kun uummata kan birga haa godhisu waan ta'eef. Guyyoo Carfii Waaqayyoon isaa eebbisuuti godina Boorana jiraata. Yoo akkas wal gargaara gartee namni tokko lamalleen ergaan kun akka nu keessatti ukkaamamtee nafnee fi qooda guddaa taphachuu danda'a. Obboleessa Guyyoo Carfii galatoomsiin jedhaa carraa kanaan fayyadame. Haa ta'u waariyoo koo tarii kan jedhu ministirii illee hin qabda. Hojii gargaarsaa kana nu hojjetta. Silan kaasne waan ati hojjettu hedduu keessaati. Kana biratti hin faarsitaa hojii dhuunfaa kee immoo bakkeerra wantoota ati hojjettu hin jiraatu. Miidiyaa mo'arraas qophii hin qabdaa turte. An qophii kee nama jaallatuuf mana taa'ee daawwatu keessaa nama tokkoon ture duraanii. Ammallee yeroo mo'aan lammaffaa deebi'u see galtee turte waan ta'eef waa'ee ministirii kee sanaaf waa'ee miidiyaa jaallachuu kee irratti hojjechuu keellee keessumaa namoota rakkataniif gareedhaan taatanii karaa ministirii kee dhaqqabdanis hin argina waan ta'eef fuula miidiyaa hawaasaa kee irraas sun akkamidha hojiiwwan sun. Galatoome. Ministiriin sun inni Voice of Hope jedhama. Waggaa 5 duraa dhaabatte amma waggaa 5 guutuu jenna. Aglaasensi arganne jecha waggaa 5 guutuu jira. Adolaasensi fudhateen durallee hojii turre tajaajilumaa irra turre. Baadiyyaa keessatti fulachi wangeliin jirre fulaa wangelii hin dhaqqabin wangel dhaqqabsu fulaa wangelii dhaqqabeet ammoo kanami fulatti waaqeffate hin qabnetti mana eebba yookaan cheerchi ijaaru kaan ammoo leenjii akka kennuuni nama guldeemtu kiristootochu waan jedha irratti hojjanna kaan ammoo waan nagaa irratti ilaalchuu ummata hawaltammaati yaada nama walti qajeelchuu irratti dhaadannoo dhaloota seenaa ijaaruu jedhuun nam tokkotti akkas jedha sammuun hin ijaaramini biyyi ijaaram diigaa waan jedhamu jira. Sammuu dhaloota ijaaru dhaloota seenaa ijaaru dhaloota ijaarameetti seenaa ijaara seenaan ijaarama immoo biyyi ijaara waan jedhaatiin keessumaa waan namni gosaan maaniin ilaalcha siyaasaatiin wal jibbu wal balleessu kana sammuu nama ijaaruu waan jedhuun dargaggeessa irratti moor hojjannu qophii akkanaallee qabna leenjii gurguddoo adda addaallee kennaa turre obboleessa Xiyyaa Tsaggaa Beqqaleefaa faarfata daawwatu boruufaa waliin taane waan hedduu hojjechaa turre. Akkasuma mallee abbaa kennaa waddeessi yaachisnam jedhamutti baay'ee nu bira dhaabbatee hojii san keessatti nu gargaaraa ture. Obboleeyyan hedduulleen jiran tan keessatti gatii gurguddoo baasan waliin dhaabatan. Hammaleellee warra rakkatee namni yoo fooniin rakkate yoo beel qabaate waan lubbuu ka jireenya barbara haatitti sun si dhaga'uuf iyyuu onnee hin qabu mooraalii hin qabu kakkaa'umsa hin horatu. Nam waan inni rakkateen gargaaruu ka jedhuuni rakkoo foonillee gargaaruu fi hojii akka hojjechaa turre. Kenna gizee koovidii sullee namum jaalawwan keenya tokko akka walitti qaqqabnee nam gargaara turre. Sun qofaa miti yeroo bonaa haama akka hongeen amma lafa Booranaa deengadda miidhaa turte kallee waan dandeen faarfattoota armaqee jiran waaqayyoon isaan eebbisu maqaa isaanii dhahee keessaan bahu walitti qabnee konsertii qopheessinee deeggarsa adda addaa godhaa turre sun cuuf gargaarsaa waaqaatiin kee dabarre ministiriin kun akkana waajjirri keenyaas Finfinnee yaaballoo Booranallee hojiin hojjannaa karaa Gujiillee Arsii kallee seenuu jirra amma waaqayyoon nu gargaare karaa Harariillee karaa Baalee galuuf waaqayyoon nu gargaara karaa Jimmaa cuuf fuula wangeelii dhaqqabin yookaan kan wangeelii dhaqqabe rakkoon akka jirtu kan cuuf seenuu feena akkasuma ammallee oduu gammachiisaa yaabal irraa tireening seenterii dansa tokko ijaaruuf qophii qabne waaqayyoon nu gargaare isteeppii guddaa deemne diizaayiniin seenterii illee ijaaramee obba'uu jira. Sun waa yeroo duubatti dhufnu kan ministirii kan fakkaata waldaa waliin hojjanna ofii waldaa miti keessumaa waldaa mekaanesuusii qofa don ta'in
achi keessa waan dhaladheefi wal hojjechuuf illee naa sablata waan jedhuuf malee waldaalee jiran ka tokkummaa amantoota warra wangeelaa keessatti hammatan kamiyyuu wal hojjechuuf qophii fi chochoowullee jirra. Kaan ammoo ka miidiyaa kana gaafattee nageeshoo ture mo'aa gubbaatti akkuma isin jedhe teoloojiillee barachaa ture achiin sekulaarillee biizines adiministireeshinii maastersii barachaa ture barnooti kana tajaajilli ministirii kun kana waldaa ammoo deemnee hojjanna hulleen kana kiliipii faarfannaa yoo hojjettu hulleen albeemii afuraffaallee waggaa lamaan dura gadhiise ture akkanaa walti xiqqoo natti ulfaannaani addaan kute amma ammoo waaqayyoon nu gargaaruun hedduun karaa qabatte uummati keenyallee nama akka duriitii miti sponsor tochuu beeksisuu oomishuu fi beeksifachuullee dadammaqichi dansaallee namni hin jira maan jenna hojiin miidiyaa kun yoo akkas warra biizinesii qabu walti hirkatee wal gargaaree warrilleen sponsor godhee beeksifatee maan jedhee wal utube malee kophaa keetti callaan yoo fiiddu ta'e yoosuus dadhabsiisa hojiin miidiyaa hojii dadhabsiisa waan ta'eef kanaafi diqqoo qabamne turre amma gargaarsa abbaa waaqaatiin nageeshoon nagee miidiyaa jedhee maqaa isaallee diqqoo jijjiiratee bifa aaraanii deebi'uu jirra yeroo dhiyootti qilleensa irratti hin argitanii gumii waaqaa sumaanii warri TV moo waan qabnellee dafaa moo keessanii diishii keessan sirreeffadhaa qophisa xumurree hojii galuu jirre waaqayyoon nu gargaara yeroo dhiyootti waaqayyoon ammoo nu gargaara. Namatti tola egaa si eegna nutis dhumarratti ergaa bareedaa jettuu nu dabarsita dabalataan immoo waa'ee dargaggoomaa waan tokko kaasnee amma karaa foddaa TV moo hin darba mul'ati sun babal'atee yoo hojjetame atillee gaarii akka ta'e kaasteetta waliin sirriitti dubbanne waan ta'eefi waan sanas waan xinnoo jettee osoo immoo dhaamsa kee nu dabarsite. Dargaggoomaa mul'ati jajjaba mul'ati sunin mul'ati jajjaba ooma ta'ullee qabu ooma miidiyaa keessanillee ooma mo'aallee irraa eegamaati dargaggoomaa leenjii gurguddaa dargaggoo lakkoofsaan hedduu irratti investichuuf akka karoorfate kan keessatti waan gurguddaa waan lama arga tokko dhalooti ijaarame sammuun isa ijaarame ilaalchi isa ijaarame maan jennaani kontentii leenjiin sun irraa kennamullee yaan odeeffannoo jalaan argadhu karaa Leedstar Christian University illee karaa keessanillee yaan kontentii isa laalu waan dhaloota mata isaa qaraati waan hojii egeree qabdu wanni kun hojiin dhaloota irratti hojjetamu dadhabsiisaa hardhaaf garuu borii fi nama oomishte waan ta'eef waan nama oomishu keessatti hojii guddaa hojjetama akka biyyaatti illee kun karaa adda addaatiin deeggarsi godhamee bira dhaabbatamee namni dhimmi kun ilaalchufti tumsuu qabedha yaada. Halammeessuu ammoo wangel dhaloota kanirra dhaloota ittaanuu dabarsuu fi riqichi guddaa tokkodha amanaa hojii dargaggoo mo'aa amma naqamtee jala qabatu malee karaa Gujii, karaa Booranaa, karaa Baalee, karaa Jimmaa, karaa kamiyyuu daangaa hin qabnu. Dargaggoo mo'aa Meqalee man ta'e Baahir Daar man ta'e nu dargaggooni dargaggoo hojii wangeelaa hojii wangeelaati eessayyuu deemuuf waan akka malee mul'atu guddaa qabaati riqichi ta'ee dhaloota wal qunnamsiisuu keessatti lammaffaa ammoo dhaloota amma barumuufiitti iyyuu dhaloota gaarii ta'u lammi gaarii ta'e dhaaltuu mootummaa waaqayyoo ta'u uumuu keessatti qooda guddaa qaba tan keessaallee gammachuu guddaa qaba waan karaa Booranaatti hojjetama. Waan karaa Gujiitti hojjetama obboleeyyan teentaasi gad jirtu mani keenyachu waan taateef jecha garman keenya san dhuftan weelkaam isaniin jenna waldaan keenya kaasi jiru cuftinuu waldaan kiristaanaa warri ilaalchita dansa qabu walda duriyaa hojjira isan simatan jedhee dhugeeffadha warri waldaalee akka hafula sagantaa kutu qophaa'ulleen cuftii warra kanaa akka ofumaa'edha maan jennaan dargaggoon tokko yoo barate yoo itite yoo jabaate deebi'ee waldumuufi fayyada deebi'ee naannumuufi ijaara waan ta'eef dhaloota hama harkaa qabattee maasii godha dhalooti waa baratamu dhaloota tama jechuu guyyaa miti yoo waa baratu yoo dubbii waaqaatiin qaramu faayidaan isaa nam sun dhuunfaa qofaaf otoo hin ta'in naannoo sun cufaa faayidaa qabu waan ta'eef hojii wangeelaa haa hojjettuufillee ilaalchi dhaloota yoo guddatu nam cufu waan fayyaduuf waldaallee waan fayyaduuf kan beekee waldaallee waliin dhaabatee hojii kan keessatti akka isaan gargaaru abdii guddoo qaba armaayii yaamechaallee tocha
gam keenyaa waan jiraatu isa waliin hojjechuuf isa waliin dhaabbachuuf nulleen akka voice of hope akka dhuunfaalleet akka gara boorana gujiilleet obboleeyyan teentaa jirtu waliin mari'annee laf qabsiisuuf gam keenyaan harki mirga taane hin jirre. Jechuu barbaada dargaggootilleen sagantaa kan gubbaatti hirmaadha saniin jedha dargaggoon qophiitan laalu jirtan cuftinu dargaggoo moo'aa dargaggees 100 targeet godhatee waggaa tokkotti akkasuma fakkaata. Socho'uu jira kan keessatti akka hirmaattan saniin jedha yaamichi keessanii dabarsuu fedha. Warri qophiitan hordofuu jirtan amma ormaan nagaa dhaamachuuf saniin cuftinu televizyiinii moo'aa televizyiinii keessanii bir dhaabbadhaa tumsaa keessumaa warri qabeen qabdan warri biizinesii qabdan qarshii keessan invest godhuun taanaan yoo oomishaaf tajaajila qabaatan beeksifachuun taanaan man keessanii waltajjii keessanii kootaa irratti beeksifadhaa bir dhaabbadhaa tumsaa moo'aan akka deebiin cufamnetti uummati keenya bir dhaabbachuu qabaa jedheetini yaamichi tocha kun kadhaa miti dirqama obbolummaa kasanillee qabda waan ta'eef qabeen keessa waan taateef saniin jenna. Efreematillee qophii kanaatti keessumaa gooteen dhiyeessuu keetiif galata guddaa qabda. Ulfaadhoo Hariyoo koo saganticha isatumti nuu cufimeera. Sagantaa kanallee ati nuu cufi nagaanuudhaan. Yaa fixannee lameen eebbifannaa isan warri qophiitan laaluu jirtanii kan nyaachaa laaluu jirtanillee afaan tunuu qabadhaa keessa tokko in eebbifannaa oraa bula deebanuu bobbaasa keessan elmadhaa keessan ergadhaa jenna. Galatoomii Hariyoo koo ulfaadhoo kabaja guddaa jaalala guddaa sii qabna nutis daawwattoonni keenya waa iddoo irraa gumaataniiru jedheetiin abdadha. Baay'ee ulfaadhu fayyaa ta'e. Gaa ogeessi kaameraa keenya dirree haaraa dabbabee sun waliin ture isaanis ulfaadhu jennee sagantaa keenya walitti qabna. Galatooma.